Waa'ee albaatii takla hayimaanotii dubbata miti baay'isawe. Waa'ee dhiiratti laguun dhufu haasaa miti wangeelli keenya. Takla hayimaanotii koo fayyisaa lubbuu keenya miti akka tafaan qibaastee odeessitu jalqaba dubbisi mana kiristaanaa ortodoksii. Galli dirsaan ammoo kitaaba qulqulluu jettee hin lakkaayin. Falmiifis dhiyaachuu hin danda'an isaan. Fakkeenyaaf qulqulluun takla hayimaanot qabsoora kana qabsoore Iyesuus Kiristoosiif jecha kanatti Iyesuus Kiristoosiif jecha Kiristoos waan waaqesseef jecha rakkoon dhiphinni rakkinni kun hundirri ga'e jettee manni kiristaanaa keenya lallabdi malee galli takla hayimaanot kitaaba qulqulluu abbaa 81tti dabalteetoo falmiidhaaf hin dhiyeessitu jechuudha. Kanaafuu dukkana keessa teessanii ummanni gaadidduu dukkanaa jala taa'u ifa argee jedha. Kiristoos inni warri iji isaanii jaaman hin arganii gaafa Kiristoos jechuudha. Warri misiraachoo argan guyyaa kanatti misiraachoodhaan Iyesuus Kiristoos isa jiraataa ta'e ilma Waaqayyo wajjin jiraatanii. Manni kiristaanaa keenya Iyesuus Kiristoos oolaa Waaqayyo jettee kan waamtu. Oolaa Waaqayyo jettee kan nu lallabdu oolaa Waaqayyo waaqessina jechuudha. Kanaafuu ilma Waaqayyo waaqessina malee waaqa biraa waaqessinu hin qabnu jechuudha. Madaalliifis hin dhiyeessinu jechuudha. Fayyinumallee karaa biraa kan ittiin fayyine hin jiru. Takla hayimaanotii koo fayyisaa lubbuu keenyaa miti akka tafaan qibaastee odeessitu jalqaba dubbisi mana kiristaanaa ortodoksii. Namni mana kiristaanaa ortodoksii dubbise amanaa ta'a. Ati garuu kan manni kiristaanaa keenya hin lallabne hin barsiisne haasofta. Takla hayimaanot fayyisaa lubbuu keenya. Takla hayimaanotiin lubbuu keenya fayyise. Takla hayimaanot gara mootummaa Waaqayyootti nu oofaa. Maa kijiboof ta'u umurii kee guutuu ba'i dukkana keessa. Takla hayimaanot fayyina karaa tokkos karaa biraa nuun kennin ilma Waaqayyo tokkicha Iyesuus Kiristoos bichaatu fayyina bara baraa nuu kenne. Boorri mana kiristaanaa keenya isa kana. Abbootii keenya qulqullaa'ota qabsoota amantii kanaaf aarsaa kaffalan garuu hin jaalanne. Sin immoo hin qabdan waan ta'eef eenyu jaalatu ture? Eenyu aarsaa sinii kaffale? Eenyu siniif jedhee wangeela keessanii kanaaf jedhee du'e jira? Hin jiru. Kanaafuu wangeelli kan mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo fi tawaahidoo qofa. Miti yoo jettee immoo ragaa wajjin koottuti gaaffii keetiif deebii dhiyeessi. Kana caala hundumti keessanuu nama kana biraatiin nagaa.